akkuma sirni gadaa sababoota garagaraatiin dadhabaa dhufe kutaaleen Oromiyaa garagaraa sirnoota mootiitiin buluu eegalte. Kutaalee kanneen keessaa Jimma Abbaa Jifaar isii takka yoo taatu kunis mootota shanan gibee jedhamuun beekamti. Duuba mootiin tokko qaroomaan yeroo wal baraa deemu ogummaalee garagaraa hawaasa keessaa baasa. Ogummaaleen kunneen yeroo lafarratti bu'an dhalootaa dhalootatti daddabruun hambaa seenaa dhaadannoo ilmaanii ta'ani. Dhaloonni keenya kunis ogummaalee abbootii keenyaa durii ittiin boonaa jira. Garuu irraa barachuu hin dandeenye fakkaatti. Har'a hambaalee seenaa keessaa seenaa masaraa Abbaa Jifaar xiqqoo waliin laalla. Masaraan Abbaa Jifaar lafa teessumni isii ol ka'aa ta'e bakka jireenyaamtutti argama. Kana jechuun magaalaa Jimmaa irraa kiiloomeetira 7 fagaatee argama. Mootiin gibee Abbaa Gamool jedhamu bara 1861 ilma dhiiraa tokko argatan. Bara 1878 erga ofii lubbuun dabranii booda ilmi isaanii kun haadha isaanii waliin aangoo qabate. Innis Abbaa Jifaari. Abbaan Jifaar bara 1852 haadha isaanii Guumeeytii fi abbaa isaanii mootii gibee ta'e Abbaa Gamool irraa dhalatan. Abbaan isaanii erga lubbuun dabranii booda umrii isaa waggaa 18tti guutumaan aangoo gonfatee kophaa isaa biyya bulchuus eegale. Akkuma aangoo qabateen ogummaalee garagaraa babal'isuu eegale. Kanarra hambaa seenaa ta'e masaraan kunis maqaa isaan kan mogga'e baruma mootummaa isaa keessa. Masaraan Abbaa Jifaar bara 1880 keessa ture kan ijaarame nama lammii Hindiitiin kan ijaarame yoo ta'u meeshaaleen tokko tokkos garasii as dhufuun ni himama. Masaraan Abbaa Jifaar baasiileen garagaraa akka itti bahe yeroo himamu warqii hangiisaa kiloogiraama 400tti tilmaamamuu fi maallaqa yeroo sanii maantireezaa 65,000tti tilmaamamutu itti bahe jedhama. Hawaasni Jimmaa yeroo ijaarsa masaraa kanaatti killee fi xuubii walitti qabuun ijaarsa gidaaraaf akka oolu gumaachaniira. Gidaarris kanuma irraa akka hojjetametu himama. Meeshaaleen biyya alaarraa dhufan keessaa meeshaa kallattii afuriin masaricha irraa qilleensaa fi bubbee ittisuudha. Kunis yeroo ammaa masaraa kana gama fuula duraarratti argama. Akkaataan ijaarsa masaraa kanaa sadarkaa isaa kan eeggate yoo ta'u mooraa keessatti dirree taphaa hojjettoonni isaa itti taphatanii fi iddoo mootiin taa'ee daawwatus qaba. Akkasumas masjiida dhiiraa fi dubartoota of danda'ee keessummeessus of keessaa qaba. Jalqaba yeroo masaraa kana ol seenan hulaa isa jalqabaa irratti barreeffama afaan Arabaan laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah jedhu arganna. Kana jechuun Allaha malee Rabbiin biraa yookaan Waaqni biraa yookaan ammoo gooftaan biraa hin jiru, Muhammad ergamaa isaati ta'a. Itti aansee maqaa sahaboota Nabiyyi Muhammad akka tartiiba sadarkaa isaaniitiin Abubakar, Umar, Aliyyi fi Usmaan jedhee hulaalee irratti barreeffamee jira. Masaraan kun waggoota dheeraaf teessoo mootummaa Abbaa Jifaar ta'ee tajaajilaa ture. Abbaan Jifaaris giddugala bulchiinsaa godhatanii hawaasa isaanii bulchaa turani. Masaraan Abbaa Jifaar dhiheenya kana dulloomaa dhufeera jedhama. Irra deddeebiin hawaasni naannichaa akka haaromuuf iyyafataa ture. Mootummaan biyyaa bulchaa jirus haaromsi akka godhamuuf dhaabbiilee tokko tokko waliin yeroo walii mallatteessan miidiyaalee isaanii irraa ni argina. Ammatti sadarkaan haaromsaa
hammam deemeera kaja'uuf ragaa qabatamaa hin qabnu. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya gara fuula duraatti haala haaromsa isaa irratti waan jiru isin biraan kageenyu ta'a. Qophiin keenya irraa hanumaan haxumurru ta'a. Horaa bulaa deebana. Gibee gaman jaaladhee sanyii mootii an sossodaadhee baranaa qalbii kootii gibee gaman jaaladhee.